Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Ani obboleessa keessan Raajii Abbabee Dirribaati. Sagalee Waaqayyoo keessa iddoo tokko dubbiseen dhumarratti ergaa gabaabaa isinitti hima. Macaafa Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 2 isa jiruun dubbisa. Waa hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka keessa kan karaatti hambisu hin jiru. Ati immoo dubbii beekumsa malee dubbatamuun akeekni koo akka inni hin mul'anne kan godhu kun eenyu jetteetta? Ani wanta ani hubatiin dubbadheera. Dubbicha naafis baay'ee dinqisiisaa waan ta'eef ani isa hin beekne ammas dhaggeeffadhu ani nan dubbadhaa anis sin gaafadhaa ati sanaaf deebisi jetteetta. Ani waa'ee kee dur gurraan dhaga'eera amma garuu ati anatti mul'atteetta. Kanaafis ani of tuffadhee awwaaraaf daaraa keessa taa'ee yaada garaa koo nan geeddaradhaa jedha. Kutaa kana keessatti kan isin argitan Iyyoobin argitu. Iyyoob kun akkuma dubbii Waaqayyoo nutti dubbatu nama qajeelaa, nama Waaqayyoon sodaatu, nama akka yaada Waaqayyootti jiraate, nama Waaqayyoo waa'ee isaaf dhugaa ba'eef jechuudha. Dhumarratti garuu gaafa inni baay'ee qoramu argitu, gaalota baay'ee qabu, hoolota baay'ee qabu, re'oota baay'ee qabu, ijoollee baay'ee qabu, akka inni dhabe fayyaasaa wajjin qorumsa gurguddaa keessa akka inni galee dubbii Waaqayyoo nutti hima. Namni kun qorumsootaaf haalota isa mudate hundumaa keessatti Waaqayyoon otoo galateeffatu argitu. Qullaa koon dhufee, qullaa koon deemaa. Isatu naa kennee, isatu fudhatee waa hundumaaf maqaan kee eebbifamu jedhee yeroo inni Waaqayyoon eebbisu argitu. Galateeffannaa qorumsa guddaa gidduu dhaabbatee galateeffannaa humna qabu yeroo inni Waaqayyoon galateeffatu argitu. Galateeffannaan humna qabu yeroo rakkinaa keessatti isa nuti Waaqayyoon galateeffannudha sababii ta'eef jechuudha. Kanaafuu yoo argitanittu ta'ee namni kun qabeenya baay'ee dhabee kaampaanii baay'ee namni qabu aluma tokkichaa yeroo inni qoramee zeeroo ta'u, duwwaa ta'u, yeroo inni waan hundumaaf harkaa dhabu, yeroo inni hiyyoomu, yeroo inni qorumsa gurguddaa keessatti kufuu argitu. Haa ta'uyyuu malee namni kun obsee yeroo inni Waaqayyoon eeggatu argina. Waa hundumaa keessa erga darbe booddee garuu qorumsa gurguddaa sana hundumaa erga dabarsee booddee boqonnaa 42 lakkoofsa 2 kaasee gaafa dubbatu ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beekaa. Akeeka keessa kan karaatti hambisu hin jiru. Eenyu inni dubbii beekumsa malee dubbatamuun akeekni koo akka inni hin mul'anne godhu kun jetteettaati jedhee gaafa inni Waaqayyoodhaan dandeettii Waaqayyoof guddummaa Waaqayyoo yeroo inni himu argitu. Ani gadi siqee matumaa maal jedha? Ani dur waa'ee kee gurraanan dhaga'ee hamma garuu anatti mul'atte jumaanan si arge yeroo inni Waaqayyoodhaan jedhu argitu. Qabeenyi isaa bade hundumtuu yeroo inni dachaa ta'uuf argitu. Waan qorumsa isa mudate hundumaa keessa darbee yeroo inni danda'ummaa Waaqayyoo waa hundumaa dandeessaati. Ati Waaqayyo isa hundumaa danda'u. Akeeka kee homtuu karaatti nambisu. Duutii karaatti nambisu. Qorumsi karaatti nambisu. Rakkinni kamiyyuu akeekni kee akka inni hin mul'anne kan godhu hin jiru jedhee yeroo inni Waaqayyoodhaan ol qabu argitu. Macaafi qulqulluun maal jedhaa? Boqonnaa 42 boqonnaa 12 irratti jireenyi Iyyoob inni gara booddee isa duraa caala eebbifame jedha. Kanaafuu akeeka Waaqayyoo gaafa isaaf mul'atu dachaa ta'e yeroo isaaf mul'atu argina nama kana. Nama kanaaf yeroo akeeka Waaqayyoo mul'atu. Kanaafuu buloota koo waan tokko isinitti barbaada. Akeeka Waaqayyoo homtuu karaatti nambisu. Homtuu akeeka Waaqayyoo karaa irratti danqee hambisuu hin danda'u. Haalli kamuu, qorumsi kamuu, guyyaan kamiyyuu guyyoonni hamoon dhufanii, guyyoonni baay'een guyyoota hamoodha. Kanaafuu guyyoonni kumiif haalli rakkisaan kamiyyuu dhufee akeeka Waaqayyoo karaatti hambisuu hin danda'u. Kanaafuu waan tokkoon isiniin jechuu barbaada. Akeekni Waaqayyoo inni bara bara jireenya keessan irratti haa ta'u, tajaajila keessan irratti haa ta'u, daldala keessan irratti haa ta'u, hafuura keessan irratti haa ta'u, biizineesii keessan irratti haa ta'u, jireenya keessan irratti haa raawwatu. Jireenyi keessan inni kanaan booddee isa kanaan duraa caalaa haa eebbifamu. Akka jireenya Iyyoob. Jireenyi Iyyoob isa kanaan duraa caala eebbifame sababii jedhuuf. Qabeenyi isaa hundumtuu dachaa yeroo inni ta'u argitu. Akeekni Waaqayyoo gaafa isin irratti raawwatu dachaa eebbifamtu, dachaa milkooftu, dachaa fiixan baaftu. Guddummaa Waaqayyoo akkasiin dubbattaniif, guddummaa Waaqayyoo hunda danda'u Waaqayyoo akkasiin haasoftaniif humna godhattu gaafa sana. Kanaafuu Waaqayyo baran waan isinitti dubbate, waan gurraan dhageessan harka keessan keessa haa galchu.
Iyyoob kan inni dubbatu tokko kana durra waa'ee kee gurraan dhagee amma garuu ija kootiin si arge yeroo Waaqayyoodhaan jedhu. Waan gurraan dhageessan barana ijaan argamuna dhiiga Yesuus isin eebbiseera eebbifamaa. Egaa maarree kan maxxansee akeekni Waaqayyoo inni guyyoota baay'ee fuula fuulduraaf waggoota baay'ee fuula fuuldura natti dubbatame naan raawwatee Waaqayyo na gargaaree kitaaba afuuraa mata dureen isaa bu'uura fayyinaa jedhu barreesseen jira. Gargaarsa Waaqayyootiin gargaaramee kitaabni kun waa'ee amantii kiristaanaa irratti gadi fageenyaan kitaaba baay'ee hubannaa guddaadhaan barreeffamedha. Barreessuu kitaaba kanaa keessatti hafuurri Waaqayyoo sirriitti na gargaaree haala gaariidhaan yeroo dheeraa irratti fudhee kitaabota adda addaa riifiraansii godhee dubbisee itti gargaaramee kitaaba kana haala bilchina qabuun barreesseen jira. Gulaallee kitaaba kana irratti doktoroonni, barsiisonni, akkuma kanas paastoroonni, abbootii wangeelaa baay'een isaanii irratti hirmaataniiru. Kanaafuu eebbi kitaaba kanaa gaafa guyyaa 23-24 ji'a 5ffaa bara 2018 waan ta'eef eebba kitaaba kana irratti amantoonni, paastoroonni, abbootii wangeelaa, faarfattoonni hundumti keessan Amboof naannoo Amboo kan jirtan akkasumas biyya alaaf biyya keessaa kan jirtan hirmaattuu eebbichaa akkasiin taataniif affeerraa kabajaa isinii godheen jira. Kanaafuu guyyaa jedhame kanarratti argamnee walii wajjin akka eebbifnu akkasumas immoo eebba kitaabicha keessa jiru walii wajjin akka dhabnu isiniin jedhaa nagaatti naa turaa ulfaadhaa shaaloom.